Biyyattii mucaa gabaabaa mata yoontiraa immoo gargaarseen nulleen barbaadu deeffadhanuun jechuusi dhaabbati biyyoota gamtoomanii yookaan United Nation balbaloo. Mucaan duubnam lakkisaa rabbillee waan sodaatiin fakkaatu. Fedhii yaalii meeshaa misaalii dhukaa naannoo sulul Kooriyaa kaaba dhaabe tuksiin irriib namdhoo. Bulchaa Ameerikaa guddayyaa Joosef Baayiden Jr. dabalatee nami cufu waan sodaatuuf. Jaalkii matbaara fayyaa nageennis badhaadha jechuun gad jedhani salaamaan. Bulchaan isaanii addunyaaf bineensa. Lammiilee biyyattiitiif immoo akka fakkeenyaatti ilaalamaa jira. Taayisa dubbiin akkuma feeti. Akka jaba waan tamboo jaalatuuf ibiddi nyaachaa oolaa jedhu. Dubri cufumatti taayisaati. Guyyaan dhaloota isaallee hin beekamu. Billichi yookaan suura kaas jennaan isum qoblafaa waltiin ejjinee mul'ata. Garuu amallisa kun jajjaba waan taateef yoonni qoblaa yoonni callisimmoo afaan walti qabachuu malee murtii biraan qabduu jedhu warri dhiyeennaanis beeku. Maqaallee dhugaan of yaama. The New Start, The Brilliant Comrade, The Genius Among Others, The Marshal of North Korean faan cumma qasaati.